Digatiin nu hanqaat, walii waliin nu hanqaat, dallaa lamaanii achuman nu hanqaat, waaqi guji gurraacha garaa garbaa ati nu dhaqe. Yaa jajjaboo fayyoo babaaroo akkam jirtanii adda jirtan maratti nagaa jirtanii haadha kunoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufee jiraanii sunillee akkaataa nyaata aadaa Oromoo Gujii ka beexeelamu yookiin bixee ka jedhamu sani akkaataa isattiin hojjetanu isin agarsiisisaaf dhufee yookiin isin daawwachiisisaa fi isinillee karaa daawwannaatiin na hordofaa yoo dogongora adda addaa hojjedhe Gujii yoo na honfolchaa jedhee hojii takka seenu yookiin dubbii takka seenu wanni maraayyuu achi keessatti maratti jechuu yookiin achi keessa dhufatti jechuu dursanii yoo dhiifama gaafatanii dogongora achiin duuba hojjetanillee dhiifama qaba jechuu kanaafuu hin beekaa hin danda'a guddoo waan kana beekaa jedhee adoon ta'ini wanni kunini mul'atu waan qabduu fi mul'atu qabdii dubbatuu qannaa daawwachiisuu qannaa agarsiisuu qannaa wanni kunini mallattoo saba tokkooti nyaati aadaa saba tokkoo mallattoo saba saniiti woyaan sirbi aadaa karaa eenyummaa saba sanii ittiin mul'isanuu ittiin guddisanuu waan ta'eefi anillee waan beekee itti amaneefi namoota hin beeknellee beeksisiisaa fi warri beektanullee akka hin beekne irra deddeebi'ee isin agarsiisisaa fi isinillee jajjabeessisaa fi ijoollee teessan fa'aa akka daawwachiiftanu ijoollee teessan aadaa teessan akka hin beekne nyaata keessan akka hin beekne karaa kanaan isin jajjabeessisaa fi malee hedduu beeka jedheetii mootii kanaafuu isin daawwachiisaa isinillee na hordofa. Nyaata kana hojjechuu fi wanni nu barbaachisu kunoo bullaa badallaa tana tokkoffaani bullaa badallaa tana. Bullaan tuniin waa akka dansaa yookiin ahoosee dhukkoottee hin jirree fi diqqooti dabalaa jira. Kana nu barbaachisa jechuu. Kana ammallee gabataa yookiin qorii guddoo akkana kana nu barbaachisa. Ammallee soodda fallee itti dabaluu qannaa. Kunoo soodda Utaawaa Dimbilaalii jedhamu Oromootiin maa akka jedhan dhugaa jechaaf hin beeku hin qabadhu. Kanaafuu Utaawaa Dimbilaalii jedhamu kanallee nyaata kana uddeessisaa yookiin mi'eessisaa fi nu gargaara. Kanallee dabalaa jira. Wanti biraa kan isin agarsiisini Dimbilaalii saniin mooyyee tanatti tumee mooyyee jennaani nuti mooyyee tanaan xiqqeessee Dimbilaalii saniin Dikwasi agana barbaachisu tume jechuu biyya teenya durii waa hedduu yoo maashinooti akkanaa kun dhufee hin jirre mooyyee watuman dhugaa waa hedduu mooyyee gargaarannaa kanaafuu mooyyee kana isin agarsiisisaa fi yoo barbaadanii yoo maashinoota xixiqqaa akkanaa qabaattanii maashinoota akkana ta'anii hojjetuu dandeettanii yookiin tumuu dandeettanii yookiin daakuu bulleessuu dandeettanii waan adda addaa buna fa'aa waan adda addaa waa kanatti tumuu dandeettanii mooyyeellee jechuun warra kana kana mooyyeellee gargaaramuu dandeettanii kunoo amma
amma kunoo bitee yookiin beddela isin daawwachiisa jedhee jalqabee akkanatti hojjadhee raawwadhee jira. Gujiin nyaata kana yookiin bitee kana yookiin beddela kana akka malee dhugumaanuu nyaata aadaa gujiiti. Gujii yoo beddela kana namaa dhiyeessu aanan ititti waliin namaa dhiyeessanii itittuun suni ciicoo guddoo keessa jiraachuu danda'a. Qudii guddaan ta'uu danda'a. Qumburee xixiqqoo akkanaatiin ta'uu danda'a. Ardaa keenyatti yookiin naannoo keenyatti qodaa akkanaa kanaan qumburee jedhanii. Kanaafuu keessattuu keessummaa guddoo kabajaa soddaa fa'aa abbaa fa'aa nama kabajanu yoo inni namatti dhufu nyaata kanaa fi nyaata kana aanaa itittuu waliin dhiyeessanii jechuudha. Abbaan waan qabuun nyaatuu danda'a. Wama feetaniinuu aanamni areera itittuu wama addanuu nyaatuu dandeettanii akka sagalee akka nyaata kabajaatti garuu warri kenna nyaata kana aanaa itittuu waliin nyaata. Qodaa kanallee maqaan isaa qumburee jedhaniini. Qumbureen tun biyya yookiin ardaa Gujii keessatti akka malee jaallatanti. Namni kun akkana diqqeessee qoxobbeessee hin hodhu. Wanni kun akka malee xiqqoo waan xiqqoo qoxobbee waan dansaa namatti tolti. Wanni kun Gujii harka namaati dhugaa. Biyya tana fa'a keessatti faranjii nama harka akka namaa kan hojjete jedhee waa itti himu akka malee amanii isaaf isaan rakkisa. Wanni kun seesa adda addaa xuruuraa ammallee sheepii adda addaa itti godhaniiranii roggee fa'aa jedhanii xiyyoo fa'aa. Battittii fa'aa wanni kunniin wanni garanfarraa isin argitan tuni akka malee diiteelii hedduu fi keessaa qabdi yookiin waan xixiqqoo jechoota xixiqqaa sheepii adda addaa fi keessaa qabdi dhiifama naa godhaa yookiin naa honfolchaa jecha Ingiliffaa kan itti fayyadame kanaafi waan dhibii wanni jedhu qabu. Kana fa'aa sees kun fa'aa eloo guddoo hedduu nama eleessaa. Wanni kun fa'aa handaara jedhaniini, wanni kun fa'aa handaara jedhaniini, tanammoo ilillaan jedhaniini, achaaba jedhaniini. Wanni kunniin haadhotiin ta'e yookiin dubaroon biyya teennaa obboleeyyaan teennata durraa hedduu itti ilaawanii waan kana hojjetanii namoota adda addaa ariifatanii hodhii soorri danda'anullee hin jiranii. Kanaafuu wanni kun qumburee biyya Gujii keessatti akka malee beekanti akka malee jaallatanti. Kun amma aanan kana asitti cossee isin agarsiisa. Aanan kana yoo warri keenya yoo namatti kennu yeroo hedduu ittiin buusanuu nama ulfinnaa san keessummaa kabajaa sani akkuma kana itti kennan nyaata kana waliin qoriitti naqanii yookiin qorii dabalanii qorii kennanii fayyadanii. Akkuma jiruun qodaa guddaa diqqaalee ta'eeti akkuma jiru waan kana warri keenya yeroo hedduu waan guutuu namatti kenna keessummaa kabajaa waan guutuutti kenna. Isaanii dhiqqoo afaan hin qabanii fa'aa eebbisanii jiran duuba irraa fuudhanii hin coossani. Akka isin argitanuu gidduu ta'uusaa kun akka isin argitan. Kana amma diqqeessee kun afaan hin qabee isin agarsiisa. Bitee kana jennaa yoo nyaatanuu yookiin yoo namaa dhiyeessan akkuma jirtu kanaan namaan dhiyeessan. Wal qixxeetti akkas qeencaa waraananii wal qixxee caassan kun akkanuma jechuudha. Wal qixxee caasuun dirqama. Adoo namatti hin kennin, adoo keessummatti hin kennine wal qixxee akkana caasuun sun dirqama. Kun akkana wal qixxee caassan. Mara isiituu yookiin gumaa isiituu wal qixxee akkana adda caasanii qoriitti naqanii yookiin gabataatti nama dhiyeessan. Kun aanaa itittuullee kanaa, qumburee aanaa itittiillee tanaa. Kanaafuu waan haadha isin daawwachiisaa fi isin agarsiisaa fi dhufee kanumaa yoo waan irraa hatti jiraatte gaafa biraa itti qota baannaa kana laana eegatu. Oola abbaa dhugaa. Haadha waan jiraattanii aanaa kana afaan hin qabdanii laattanii akka namatti tolu. Bettela kanallee laala. Kanaafuu amma viidiyoo fi asumarra dhaabaa oduulee isin tafakkaasu yeroo biraatii fi viidiyoo biraa hojjedhee yookiin qabadhee haga deebi'ee dhufutti nagayaan naa tura.